kitaaba kana moo sila wallahi sila jawaarii fi eenyu baqqalaa garbaatii miti kan mana hidhaa dhiyaatu namticha kana bar kana laal nabiyyoota hunda arrabsaa bar macaafa kana malee jira kan namni osoo qabrii keessa jiru namni du'e kitaaba namni du'ee jiru takkaa barreessee maxxanse dhageessanii eega du'ee jiru. An fakkeenyaaf rabbi rahmataa godhuu fi abbaa jifaar addunyaarra ho'i jira. Hin jirani mar. Hin jiru. Kitaaba barreessee ni maxxansa. Mina himaa. Seenaa irraa namni Maal jechi barreessuu jedhu waan harkaan hojjetamu miti malee. Eeywa dhugaa keessani. Museen osoo addunyaarra hin jirre eega boqotee kitaaba barreesse. Kitaaba haleluuyaa. Kitaaba namni qabrii keessa osoo jiru barreessu. Hayyaayyo. Wallaahi laziim. Kuni waan gartee kijiba qulqulluu jedhanii macaafa qulqulluu miti. Kijiba qulqulluu. Kan namni wayii diduu danda'a kijiba qulqulluu. Waan akkanaa kana hundaa guutes keessa. Egaa san qofaa. Namni kee ilmoon tantee wayii si injifatte ati amma ilmoon tantee taa'ee dhalchite xiqqoon takka lafaa kaatee boksiin si tumte akkamis injifatte caasoo si goote. Maybe si injifachuu mana namaa. Yaaqoob Waaqayyoon wallolee malaayikoota ergama rabbii cufaas firraa wanni godhee yaani Waaqayyoon caasoo itti dhahee beetanii caasoo akkatti naman dhahurre miidha kana baadiyyaa kun si godhee lafaan buq mataa lafatti godhee wuy godhe goosisee achi maqaa irraa jijjiira akkas jedha Yaaqoob akkasitti immoo jedhe seera uumamaa 32 irraa hanqa 32 yoo dubbiste koflaan si fixa jiran kun sheekoo waan mana barumsaa dura akkana gartee maarree abbuu maarree akkoo mana hoyyeen akkana gooteen jedhan bar kitaaba namni barreessa akkanumatti fakkaatu fudhatte kijibas mana barumsaa itti deemtee waan oduu adda addaa barattaame waan akkanaa kana keessa guutee jechuu jedhan yoomsan qofa gartee Adam maal jettaniin Waaqayyo ifumaaf Adam uume jannataas uume mukkeen jannata keessa asheeta san hunda uume asii nyaadhu asiin deemi jedheen achi kaa'ee muka san nyaatee Waaqayyo dhufee hin beeku mukni sanii nyaadhame quban qabu Adam bakka jiru dhabee barbaadee Waaqayyo dhabee jannata keessa deemee barbaadee lallabee boodarra kunoo asii hin jira jedhee itti lallabee jedha Adam. Eessa jirta boo kunoo asiin jira maal godhu jirta gurbaa eessa jirta koottu Adam haadha manaa isaatu quban qabu bar haadha manaa guyya tokko yaamee haywaan hawwaa eessa jirtan jenneen namtichuma kanaaf itinaawa kana yaamu jira yaamechi booda bakkuma jirtu as beeka qullaan jira jeenjaan qullaan jira hay maaltu qullaa jiraachuu keessatti hime jedheeni bara rabbiin jedheen amma Waaqayyo ammaan yaadadhe mukaan hin nyaatin jeesan nyaattee jedheen laafetinaawa muka nyaatte jedheen laalama hin beeku Waaqayyo akka agartee Adam muka nyaate jedhana waaquma akkame kun abiyyiin waan akkanaa tana wallaaluma masaraa isaa keessa jiru galmee isaa eenyu kursii isaa bakka taa'uu fi kattaabii isaa eenyu maakirafoona isaa telefoona isaa bakka jiru hin wallaalu jedhan yoo sammuun isaa fayyaan qabaanne malee Waaqayyo waa irraanfatu hawaanii fi muka fi tolche ha uumama isaa waan keessa jiruuf ala jiru beeku waan ati boru dalaydu beeku waan ati niyyatu waan itti lubbuun teessee hasaastu beeku gaafa akkana kun arrabsoodha Waaqayyoon xiqqeessuudha waliigalee abiyyummaanuu waan qaama isaan hin malle mootummaa waan isaan hin malle jechuun warra arrabsoodha artee soo waan akkanaa kanaa jiraa jechuu namni addunyaa kana jiru Waaqayyo jala waan tokkoon dhokottu jedha wangeelin quraaninis ammoo bakka takkatti qofa jalaa dhokotee jira namni Adam Waaqayyo jalaa dhokotee jira jechuu arte laa yakhfaa alayhi shay'un fil ardi walaa fis samaa lafa tana keessaa fi dachii irratti illee quraaniin dhokottu wangeela keessatti illee akkasuma so Waaqayyo akkanaa kun akkamiin waaqataa jira keenya akkasuma yoomsan qofa waliigalee Adam gartee cubbuu isaa dhaallee jedhan qabeenya isaa ta'e eenyu dhaale cubbuu nu dhaalchisanii qabeenya Adam eenyutu dhaale yoo
maali aqliin hin daleeydu. Amma fakkeenyaaf abbaan kan koo yoo boqote cubbuu isaa qofarraa fudhadhee qabeenya isaa eenyutu fudhata hoo? Qabeenya isaa eenyu fudhata? Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Abbaa wangeela kana malee jira jiran. Kitaaba kana moo sila wallahi sila Jawaarii fi eenyu Baqqalaa Garbaatii miti kan mana hidhaa dhiyaatu namticha kana war kana laal. Kana maaf jennaan nabiyyoota Daawud innaa ja'alnaaka fil ardi khaliifaa jedhuun wangeela keessatti illees weedduu hedduudhaan Daawud raajiidha. Nama gartee Waaqayyoon raajaalate waan hunda keessattuu Abrahaamis akkasuma Nuuhilleen nama gartee nabiyyoota hunda arrabsaa bara. Ibrahim ejja jedhan ejja sagaggaala ni beektanii mee ejjuu jechuu afaan warra olii kanatti gaa Wallaggaa fi karaa Shawaa kana waan kanatti ejjuu jedhan malee Jimmaa fi biyyi Islaamummaan beekamtu warra nama zinaa dalage warra zinaa dalage jedhan. Abrahaamis zina dalage, Salomoonis zina dalage, Daawidis hundum takkaan isiidhaa warri qulqulluun hin jirtu. Aadam cubbama, Salamoon namuma tokko kan cubbamaan ta'in jiru. Quraana keenyatti dhufanii Nabi Muhammadis cubbamaa godhan dhufanii. Sababa haadha manaa sagal qabuun waan biraatiin itti beeka. Ammoo Abrahaam namni gartee Abrahaamiin gartee yaani Abrahaam faalleessuu xiqqeessuu haa abaaramu jedha wangeelli. Abaaramaa haa ta'u jedha. Warra abaarame. Akkasuma wangeelli waan Abrahaam hojjete hunda hojjedhaa jedhan yoo isin ilmaan Abrahaam taatan millata abiikum Ibraahiima jedhaa miti isin yoo Abrahaamin kan jaalattan taate waan Abrahaam hojjete hunda hojjedhaa jedha. Abrahaam haadha manaa akka wangeelaa sadii qaba. Pheenxeen haadha manaa sadii fuutu hin jirti ibbo. Eessa jirti? Awwaan na dhibe wangeeluma keessa haadha manaa tokko qabu hin jiru Abu Yaasir. Haadha manaa takka qabu wangeela keessa nabiyyoonni takka hin jiran. Kakuu mofaas kakuu haarawaas. Akkuma Rabbiin Quraana keessatti dubbatu waja'alnaa lahum zurriyyatan wa azwaajaa jedhu san ilmaanii fi haadha manaa niitiilee jaartiilee hedduu gooneef jedhu kan akkam irra xiqqaa haadha manaa lama qaba. Muusaan sadii qaba. Abrahaam sadii qaba. Kudha afur qabuu jira. Irra xiqqaan lama. Irraa olii meeqa ni beektaa? Andi shii. Kuma tokko. Kuni Quraana irra jira kuma tokko. Osoo warra Quraana irra Nabi Muhammad ijaartee kuma takka qaba jedhaniiti akkam jettee beekte hojjaa soitaati. Afuriitti isaan dhibuu jira adda bara. Afurii isaan dhibuu jira. Kuma tokko gandi itti dhalatte nama kuma tokko ni ga'a. Amma gaaffii isaanitti uumee jira. So kana akkam godhuu fi kana irraa muraati darbaati koottaa sagalii dubbadha. Sagal Nabi Muhammadiif sagal yoo qoodde za'a sagal ta'a guyyaan saamee arba ishiriin saamee. Loojikumatti mee adeemnu arba ishiriin saamee. Haadha manaa takka bira za'a takka dhaqe jennu takka bira takka dhaqe jennu. Sagalii miti kudhan kudhata kudha lama za'a sadii irraa hafaa fo'a. Okay, tasala moontana saamee maali qooddame akkami qoodde? Guyyaa tokkotti yoo bakka hunda dhaqaa oola. No sanin jedhe bara. Akkuma isaan jedhe akkasuma taatu jedhe bara. Sa'a kudha lama hafaa sa'a kudha wahii hafa kudha saddeemoo kudha sagaltuu hafaa. Salamoon sa'a meeqa qooddaaf jaartii kuma takka. Sa'a moo sekendi moo mini sekendi meeqa mi qoodda qoodaame warri herreega. Mee warri waa lakkoo ittan fasa alil addiina jedhan. Waggatti kun herreega kana durumaan Anwar akkami qooddan? Wanti kun square rootidhaan malee. Square root. Ruulara masmaraa fi wanta si barbaachisa inchitti wayitti walii galee tuqaa. Maali? 000. Ganama dandii lafaa gaadhu. Mee ganama kaalkuleet godhaa koottaa daawwidiif akkami qooddan jaartii kuma takka guyyaa tokko keessatti. Kottee dhumti isaa lafa qabataa dandeema. Saatiin dhumaan fuudhanii. Raajii moo raajii miti jedhaan mee kanuma wajjin raajii miti nabiyyiin tokko cubbuu dalageef akka dalageef raajummaa irraa fudhamti jedhan hin fudhamu. Hin fudhamu. Sanuma weedduu caalu yaa Salamoon maarree jedhaniitu maciyaan oolanii halkanii guyyaa. Jedhana ilmi isaatilleen. So kanaaf waan ofii keessaa hun harkanii teenyatan irratti asu taalan. Fakkeenyaaf
Yesuus dhiiraa siin jedhan. Dhiira hin didan. Dhiiraa miti. Fuudha eenyu abbaa keessanii isin barsiisan guyyuma tokko Yesuus Kiristoos waan fuudhaa fi waan Aadam dubbatee hin beeku obbo. Aadam jedhee guyya tokko afaan isaa kanarraa Aadam jedhee aadaa Aadam jedhee hin beeku. Seeyxaa namarraa dubba meeqa jedhe. Fuudhaa jedhee hin beeku. Wooma fuudhaatu takka fuudha lama fuudha heerumi hin heerumin jedheetu hin beeku. Maal abbaasiitiif fuuteeyyee maaliif heerumti? Maaliif Yesuus faalleessan? Nabi Muhammad hordofu jiranii bara. Eenyu hordofarree? Eenyu hordofti beenteen? Meeqaatu paastara meeqaa jira? Phaawulos akka jedhu akkuma kiyyaa kana wandalaattee taatanii yoo haadha manaa dhiiftanii firraa teessan irra caalaa jedhee bara. Maa fuudhan? Phaawulos faalleessan, Yesuus faalleessan. Mee jaartuma Phaawulos takka fida. Maa Yesuus qofaatu abbaan qabne wangeeluma keessa waan ni jira hundi takka abbaan qabdu. Takka Abrahaam abbaa isaa dhageessanii beektanii. Daawud dhageessanii beektanii abbaa isaa. Salamoon, Hayyee Maatiyos abbaa isaa. Marqos, Luqaas, Yohaannis, Istifaanos eenyu Maryam saddeetu wangeela keessa jira. Amma namni tokko namni asirra jiru kun hundi gartee Abu Mu'aaz yoo jedhame Abu Mu'aaz hundi keessan Abu Mu'aaz yoo taatan namni tokko ani Abu Mu'aaz akkam isin jedhe Abu Mu'aaz kamtu dubbatana jala. Egaa Maryam saddeetu jira wangeela keessa. Mee Maryam tamtu gara qabrii dhaqe tamtu gara gartee waan ni dhaqe hin beeytu addaayaa jiran. Hundisi abbaan qabdu akka Harargeetti naannoo gartee Jimmaatitti Sarsetti waan ibsan namni abbaan beekamne irraa dhalate yaani diqaalaa jedhama. Maal abbaan beekamne abbaan namni hin qabne hin jiru. Wangeela keessatti namni abbaan beekamne irraa dhalate akka waldatti hin dhiyaanne jedhaa bara. Waldaan dhaqin jedhaa bara. Namni diqaalaa ta'ee fi namni akkasuma gartee yaani naafaan namni caccabaan hokkolaan akka waldaan dhayinee jedhaa bara. Ajaa'iba waaqayyoon ajaa'ibaati. Mana qulqullummaa irraa isaan qulqulleesse. Hokkolaan hundi dhaqu ammoo meeqaatu achi dhaqa. Iyyasuus fayyisa siin jedha. Ofi ija takka hin qabu miilaa fi harka hin qabu gurraa hin qabu bargariin. Hin qabu. Iyyasuus fayyisa siin jedha. Paastara meeqa kan Iyyasuus fayyisaadha jedhee waldaa keessaa lalabu ulee kiraanchii qabatee jedhana. Abdoonuu ija takka hin qabu. Ija takka gartee Jimma laalti takka Harargee laalti. Ijisa fayyisa Iyyasuus fayyisaadha jedha. So waan akkana tanaa jira. Gaafa isaan dhufan waliin haasa'uun tolti. Peentee takka rabbi nu haafisu. Tanaaf mana kiyya dhuftu. Nama hanga dila kana keessa jarri baqachuun kun waan biraatti dhugaa rabbi. Caalee kootume. Yaa. Abbaan caalee kanarraa yoo dhufan illee nama tokko karaa isaanii kana baay'atu. Hin dhufti hin jirti bar. Inni dammaatiitti bar isa cala hin ce'aa bar kanniisni. Muceenii dhufa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي sama قاعد جيرتي يا كم انت قرون دسيتو يا ربي Alhamdulillah. إيجا baca li nagaan bultanii جل الحمد لله. safaraa galtan moo dakka taatanarra Har'a mana hambane kunoo kaleessuma deemaa oolle. maasha Allah Jala wala garreedha. alhamdulillah teenyeeti rabbii nu ofee har'a peentee kadhachuu jira yaa rabbi peentee yaa rabbi ortodoksii jechuu jira buna dhuyne ganamaan واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تحذرون أن يتخطفكم الناس. سورة سدت لكم صديق دمي جاء ربي. بايني كنو نمني بجا كن إبشني ويكون مسلم قفاي جل الحمد لله. الله أكبر. وأنا ما بون سورة بركون. تيك توك اللي بيجي لفاق القلوي تغا. لا كسيفر كان كيس إبا كان كيساتي نمني ربي لا مدا سدي توكو سدي تي نمني جدو إنجلو جلو كل بليس الحمد لله. Mee namni dhugaa rabbiin pheenxee isa godhe sadii barreessa. Akkasii bar. Maqaa Muhammad illee ta'a barreeffadhu ati pheenxee taanaan sumaan galcha. Sadii barreessa. Sadii pheenxeen sadii barreessa. Maqaa gooftaa isinii du'eetiin. Sadii hai. Biraanuu Asaffaa kunuwaati. Hai ni jirti maa akkana nu gootan ijoollee pheenxee nama waaqayyoo hin jirani.
Hai. Meko nu Faris Kadir kun kami. Paarisiin ol galchaasa murtaddiidhaan achi deemee as deebi'aa ture. Me Faris kotto. Ya video kiyya cireetuma innis godha. Waggaa meeqa Murtaddee Abu Mu'aazitti kennaa ka qolee gada muranu. murtaddumaan biyya lafaa kanarraa ani gartu murtaddumaa kaafira keessaa murtaddiitu natti kalaa murtaddumaan barbaadaa waan. Faaris barreeffadhu mee sadi maqaa gooftaa maqabbaa ilma afura qulqulluu sadeen tokko jettanii miti yoo tokko barreeffadha jennee hin jabaatti yookaan dubbiini. Dafaa eenyu namni gad hin galle niin ergaaf hin galan sadi Yesuus garbicha rabbiitii jedhe. Hawla wala quwwata. Anumaan kiristaana hotmeo warri shahaadaa qabadha warri isin sadii jettanii islaama taatan shahaadaa garee qabachuu qabdan dhugaa rabbi. Birhaanuun dhufee qo'ime. Birhaane. Abu Yasir maal qabartati. Rabbi raman siyaa godhate. Gize ati imaamata gize kaayyatti hoyyeen kofaltaa imaamata kee jala dhokadhu nurraa. Birhaan ansu jedhe ansiche jedhe kaanis ansu jenna kaase jechuun isa ol kaasi ol qabi. Birhaanu. Yooyaa nagaa jirtu? Yooyaa babaaroo nagaa yooyaa akkamatti dansaa maatiin nagaa. Jirra galata isaa. Bakka gad dhuftan. Gaddi addaa. Birhaanu. Nagaamu sagaleen nagaamu. Sagalee tan banta. Sagalee Yohaannis takka takkaa moo? Sagalee Yohaannis takka takkaa banta moo sagalee tiyya banta? Yohaannis takka takkaayi. Sagaleen hin dhaga'amu jette sagaleen akkamiin dhaga'ama? Ay sagaleen kun nagaamu jechuudha. Sagaleen gosa meeqaa jira? Tokkuma beeka. Sagaleen akka Booranaatti nyaata, sagaleen akka Wangeelaatti Yesuusi, sagaleen akka Harargeetti dubbina dubbachuu jiru tana. Miti? Ani shawaadha lakki hin beeku kaan. Oh, afaan Booranaa loqoda Booranaan beektu? Ni beeka. Garuu Waaqayyootiin seenu kottu. Facebook irraa galuu diddeetiisi. Okay, waan ati shawaadha? Yesuus maal sii ta'a? Isma'u. Diidan. Yesuus maal sii ta'a jedhe? Yesuusii maal laata ree? Yesuus jechuun amantiidha. Waan beeku hin qabu. Ajaa'ibaa dhufe ganama bartaa yaa rabbi bunni keessan hin dalayne har'a isin beenta ajaa'ibaa fiddan jedhan. Yesuus amantiidha. Birhaanu ati kiristaana moo islaama? Ortodoksiidha. Ortodoksiidha? Yesuus maal na'u? Yesuus ilma waaqati kaa. Oh, ilma waaqaati malee waaqaa miti. Yesuus ilma waaqatiitti beeynamu. Ilma waaqaa beektu. Okay, waaqni keetoo eenyu? Yaa'u waaqni Yesuus Kiristoos jedhama yaa'u. Yaa'u Birhaanu Yesuusin dhalateetti beeyna. Yesuusin dhalateetti beeyna nuti garuu. Ani Yesuus ni dhalate hin jenne xiyyaa kennaa malsiin keenya waan ture. Yesuus ilma waaqayyoon naan jette. Ilma waaqayyoo. Waaqayyoon hoo eenyu?
Waaqayyoon kanuma isa uume. Kanuma isa uume. Yesus uumamaadhaami? Oomishamaa ta'utti hin dhageenye garuu uumamaadha. Dhageenya uumamaadha. Atoo uumamaadha moo uumamaa mi'atis? Ayyee. Eeyyeen. Anis uumamaadha. Kanaafuu Yesus waaqaa mitiimi? Garuu warroonni duuka isaa bu'an hin jiru garuu. Hin jiran maa duuka bu'ani? Maa abiyyii duuka warri bu'annuma jirani? Waa takka maa? Duuka warri bu'anii jiran barattoonni isaa hin jiran. Yaa. Maalifu? Nuti amma akkuma Hayimaanotii Ortodoksiitu wal qabateetuma jira garuu duuka bu'uun isaa numarraa eegalee jechuudha. Faloo deebisee barkuno. Deebisee faaris kottu. Waaqayyo kottu. So Ortodoksii. Yesu ati waaqni kee eenyu? Waaqni koomu? Tokkicha abbaa sanii mi abna warreen? Abbaa sanii mi abbaa Yesus santu waaqa keetii mi? Akkasuma Bareeda. Kanaafuu maali Islaama reeti akkasa guyyate Yesus waaqa gan ta'in Islaama ree baqqaati ante. Islaama irree mitani Ortodoksiidha garuu. Maa Yesus waaqaa miti mi si biratti? Kun kafaree deemaa eegaarra na biratti. Kaafira. Kafaree deematte. Kafaratee na bira deemtaa eegateerra. Namni as dhufe egaa gamanaan. Waan jedhe ati Yesus waaqa moo nama? Iyyasuus maaliif seete? Iyyasuus kuni hafuura qulqulluudhaan dhalate. Ani maaliin dhalatee sin hin jenne barlaal. Qoy kaasittima. Hafuura qulqulluudhaan dhalate. Hafuura qulqulluun ennaa dhalatu kana hafuura qulqulluu kan itti baasee akka dhalatu godhe waaquma dursa maaramaa uume sani malee. Atoo eenyu hafuura si baafatee akka dhiira taatee haadhaaf abbaa keessatti argamtu eenyu si taasise dhiira si taasise. Ta'us kaani wal qunnamtiidhaan nan dhaladhe. Maali? Namni qunnamtiidhaan hin dhalatin waaqa ni ta'a? Ergamaadha ta'a malee ta'uu hin danda'u. Hin ta'u. Goobas. Yesus dubartiirraa dhalate moo dubartiirraa hin dhalanne? Dubartiirra dhalate malee. Ati dubartiirraa dhalatte moo dhiirarraa dhalatte? Namni akkamitti dhiiras dubartumarraas lachurraa'u. Eenyu si dhaleeti? Dubartuma ka. Akkas. Aadamoo eenyurraa dhalate? Aadamilleen Addaam jenna nuti garuu. Addaam. Addaam waaqatu uume. Akkas. Sayxaanoo eenyu uume? Seexana warroota karaa isaan qabannetu uume. Isarraa uumaman kaa seexanni koo warroota karaa isaan qabannetu ofumaafuu seexana malee waa inni hin uumne garuu. Waaqumatu uume. Dursa waaqumatu uume. Karaa isaa warra hin gorretu seexana ta'e. Yesuus eenyu uume? Waaqa ka. Okay. Eenyu maal jettan mililikoo eenyu waaqayyuma uumeme anas hunda keenyaa kanaafuu hundinuu uumaa waaqayyooti. Abbaa malees abbaan raayis biyyoon raayis dhiiran raayis dubartii raayis hunda kana waaqayyoo uume miti abbaa. Waaqumatu uume raamoodha waaqumatu uume. Kanaafuu Yesuus waaqaa miti kaa baqa. Si galee? Waaqa moti jechuus hin danda'u waaqa jechuus hin danda'u maaliif ani ragaa see kan wangeela hin qabdaaf bira matsaaf quddusi. Ammatti of biraan qabu. Akka jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti Yesuus itti fufee Yesuus akkana jedha gartee ani dhugicha isaan waaqayyo irraa dhageessinitti himaa isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedha ani namaa jedha Yesuus Kiristoos. Jedheeo maal jedhe? Birahaanu maqaan keetu Birahaanuudhaati dukkanan ta'in ka Birahaanuudhaa miti. Cinqii miti lakki
jedhee maal itti fufeedha gaafisi gaafadhu. Inni akkas jedhee Siifin itti dubbisa. achumarraa maal itti fufee? Qoy siifin boqonnaan dhumte akkasumaan jedheessa an addaati. Siifin dubbisaa qoy. Siifin dubbisaa qoy. Wangeela Yohaannis kunoo. Yohaannis miraaf. Kana jedha. Siifin dubbisaa. Yaa Rabbi. Okay. Akkana jedha. Yesuus Yohaannis 8:40 irratti ani dhugicha isan Waaqayyo irraa dhageessinitti meera. Isin garuu ana nama akkasii abbaa hin beekamnetti hin dhalanne. Nuhi abbaa tokkicha qabnaa. Innis Waaqayyoodha jedhaniini jedhan. Kanaafuu ergamaadha. So, Yesuus dhugicha isa Waaqayyo irraa dhageessine jedha. Ani namaa jedha. Ani ergamaadha jedha. Dubbiin an dubbadhu kun kan kootii miti kan isan ergeeti jedha. Kan abbaa kootiiti. Hafuuratu irraa dubbata. Amma kaa ergamaadha. Ergamaa erga ta'e hafuura qulqulluutu irraa dubbata nama san. No, Yesuustu dubbachuu jira bar. Yesuustu dubbachuu jira biraanuu ko. Yesuustu dubbachuu jira bar. Gartee? Akka jedhu Yohaannis 5:30 irratti hin si keessaa qofa. Yohaannis 5:30 kan akka jedhu laal. Yohaannis 5:30 akkana jedha. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irra akkaan dhageetti naan farada. Eenyurraa dhagee farada Yesuus? Waaqa isa uumerraa dhagaa jechuudha. Goobas. Waliigalaanis akkasiin amana. Abbaa koo irra akkaan dhageetti naan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duuka bu'u hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaan bu'a malee jedha. Eenyutu ergee Yesuus? Kanuma isa uume sirruma. Akkasi ka ergamaadha ka Yesuus waaqaa miti ergamaadha nama. Yoo kana jette Yesuus Kiristoos ergamaadha yoo jette jireenya bara baraallee kan argatta. Yoo Yesuus ergamaadha jette Yohaannis 17 lakkoofsa 3 si dubbiseetiin siraa xumuraa qoye. Yohaannis 17 lakkoofsa 3 akkana jedha. 17 akkana jedha kunoo. Gartee si Waaqayyo kum ibnu assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكان جرت أنك كيسن أستاذي. Ageessanii bareete boon nuti nu dhiite ammai. جل الحمد لله. Allahu musta'aan. Beente mana kiyya تيك توك ربنا ركاي بوستاذ. سابي تيك توك نيكون دابني تيك توك كوني بنت نكاسة سيما ما لسانس. Qoy sirraa kaasnaa kottu. Taaptaa godhaa jirana. Eenyume biliyan kana biliyan daalar man. تيك توك لما نادى والله لا بينا ما سينون دندو. Miliyoon hin biraatti of guddisame. Maal guddis. Taaptaa godhani. It's okay. Taaptaap godhamee miliyoon kana waan irraa godha. Dhaabbata TikTok kanatti ustaadha nu lallabaa rabbii jedhaati. Itti lallabannu. Islaamummaa qabatanii nu cinqanii. Shaada qabsiifnaa dhiisi jaldeessaa hojii. Jaldeessaa wajjin shaada qaba. Godha biliyoona waan inni godhaatu kooppii linkii. Inni beentee miti maaltu isa gashanni mul'iddiidha. Dhuga. Alhamdulillah. Tokkicha arganne kuti abbaa caalee jedhu dhufe tokkicha sana. Waalaikum salaam ibnu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabuu maaluma taane. Nagaa akkam jirtu? Jirtu nagaa keessanii barsaa ibnu. Galata rabbi. Alhamdulillah laka alhamdu ya rabbi kiyya. Guyyaa seena shaadaa sarganne qabsiifanne ganama shaadaa. Qabsiifattanii ustaadha kan biraa. Eh. Ya rabbi.
Maala dhaabbanni TikTok naada beeree Subhanallah. kanaaf naada beekata ani sanas hin jirreef naada beekisaa kanas. Aarsaa dhiyeesse amma shaadaa qabsiifnaan aarsaa kee dhiyeessinaan sirraa kaasanii. Shaadaa fiduu qabda. Shaadaa. Akkas. Na didee bara eenyu wanni waan ofiin guddisa jedhame. Ani guddisa. Akkas godhee eenyu nu gabbuusa ammas. Subhanallah. Ajaa'iba rabbi. Ijoo raqama torba lakkoofsa torba barreeffadhaa peente. Sabaqata quruun. سبعة قرون ثمانية Gurbaa أزواج maal si godhan akkaantii kan? Bar naada banii TikTok namaatti argachuu hin danda'u. Laayivii namaa seenuu hin danda'u. Kaleessa waan ta'e wayiitu wayii shamarran wayii haasofnu waayee maaliif fide jiru macaafarraa. Suuraa Yesuus tokko mul'ate kan inni dubartii kuftee bira dhaabbatu wayii. Tanaa ol qabdan. Maashaallah. Achumaan ganna darbate. Inni tokko immoo ganama kana nan dhufee mana kanatti argachuu jedhu naaf hin ergamu. Ofumaan ni agarre waan inni ta'e tokko. Namaa si harkisa jechuudha. Akkuma qurxummii si ala hollatanii. Akkaasi. Akkaasi. Yesuusu namaa qurxummii itti fidaa bara. Akkaasi. Inni bara inni faani gara Nama ariiba taa'eetuma qorsii akkanuma ciiseera. Dooniirra dhaqee laga aloollachuuf inni dooniirra nama rafumoo dhaqee baara. Ustaada wallahi ani dooniirra rafe gaafa ni dhufu tokko ani Yesuus Hirriba na qabanuu guyyaa sana. baay'ee baay'ee rafne. Akkas kaa. Qilleensa achirraa saniif walitti tole ija kana banachuu hin dandeessu akkanatti waan nama dura deema. Rafuu malee maal godha? Caalaa olii kaa kana gashaame yoo deemte ta'e. Wallahi beente mana kiyya islaama. Profaayil islaamaatiin dhufti akkam goona Khadijaa fa'aa jettee Khadijaa binti Yesuus. Barsiisaa oolataa? Jira oliin turre haasoo inni deemee baate qasha amma. Inni isaa fuula bitateera. Oolota keessa oolaa bara. Jaldeessa baqachiise jaldeessaa Daljeessa amma mobiilii 15 intina duraa deebisa jedhee dide intina Oosiyaadhaa jechaa boqonnaa 3 lakkoofsa tokko dubbisee cimaan dhufuu dide. Duraan 50tti gurguree. Wallahi mushkilaa kabiir. Bari ijoollee takka na dheeni bar. Birrii 50 qopheeffadheen eegaa jedhaa jiraa jennaan achumaan dide. Ekkas hin jedhu dhufu abaddaan fetti hin jedhu. Maqaaf gartee akka faraan kooppiin godha jedhee itti fakkeeffatee finfinnee dhufaa jirra. Lafarratti nu barbaada jedhee. Faraani miti leencoo irraa laaleffataa. Faraani yoo laalatan. Faraani viidiyoo isaa kaata TikTok faraan kaata bilooke intina laalamane. Leencoo irraa laaleffataa. Leencoo amma biyya galee. Leencootu dheengaddaa jimmaan namni jirtan namni barbaadan anaa wajjiniin karaa nagaatiin karaa laayivii irratti haa ta'u lafarratti haa ta'u naaf mari'ataan jenne. Wayyoo. Leencoo irraa laallatee jedhee leencoo irraa namni qeebaluu dideemi akka sana musliimni irraa qeebalan jedhee mari'achuu yoo barbaadan jedhe. Atumaan barisaan hoolotaa dura ba'e. Hoolota qosilaa natti tiksite jedhee tumaan hoolota dura ba'e. Akka hoolonni daangaan dabarre. Amma akkas jennaan achi jennaan ani jara kanaa miti reesha waan jedhee baraarra dubbisne waan nama itti erge sagalee naa erganii waan ani ulamaa hin barbaadee jedhee jira sooshaal miidiyaa kanaa miti. Wallahi akkas jedhe sagaleen hundi na bira jirti tajaajilteessaa. Wallahi har'a na dhufte. Garte? Ay durii. Namaatti erga namaan akkana gurbaa kana maa jennaa soinee maal naan jedhee murtaddii tokko biyyuma Faransiisaa hojii jiraataa na dhufe. Awwa jennaan waan hin jedheen sharxiin hin jedheen fakkeenyaaf yoo ati gartee viidiyoo takka maxxanse namni hojii haasa'uu barbaadan koottaa jettee maxxansitee ani irratti duwiti godhe na hojii haasa'u tomannaa soitu jennaa haasa'u jedhe jaldeessi viidiyoo maxxanseeti nama barbaadee nuti si hojii haasa'u jennaan didee miliqee jedhe. Akkam isin barbaada ofii maxxanse akkamitti isin barbaadu jira na barbaade koottu hojii haasa'anaa fidinaan jedhe viidiyoo inni gartee maxxansan itti argebbo. Hay awwaati viidiyoo maxxansitee isa deemte jedheen afaaniin bo.
kana si barbaadu jiran Finfinneedha. Jarri nama arrabsanii maqaa san jijjiirratan malee maqaa hoolota. Digalle? Maqaa hoolotaa kana jijjiirradhe. Laabii irrattuu kana jedheera yoo inni maqaa jijjiirrate nan dhufaa. Jennaan maaliin jedhanis inninis maqaa sheeka jedhu sana jijjiirratu hin jedhen. Eeka. Jinni jedhee barreeffatee haa dhufu. Jinni bichaa jedhee barreeffatee haa dhufu. Adii foosan sheeka sana kaasee cina haa dhufu jennaan achi arrabsu meegale gurbaa kan achi arrabsu waan hatti achi as deddeebisee hin jedheen. Ulamaa jechuun ulamaa hin barbaadeen ulamaa isaanii haa dhuftu hin jedhen ulamaa teenya hojii haasa'uudhaaf. Eeka ulamaa isaanii hin beeknu addunyaarraa hin qabdu silaa faranjii malee ulamaa hin qabdu pheenxeenii. So akkas Abdii Musaa assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكم نجاجتو أبا بقى سني بريته أنت بوجا بوتول الله بچا ألكم بوتو رفع بولتني سني صلاة الليل وقرن نيبر چالا الحمد لله چالا وليك أيه أبو مواز أكم أبو جرتو أكم بولتن نجا الحمد لله جالت إيسا نجا بولته بقى جراتن والله بقى جران نتله Taas indura waliin haasofne eessa deemte? Waliin haasofne se'am yeroo takka. Yeroo tokko lama waliin haasofne beekna na fakkaate. Maashaallaan qabanne. Maal jechuun? Waaqayyo tokkichaaf hima sakamne. Abuma azanii ifa keessa hin jira bara. Mucaa ifaati. Maale anaa ifa keessa jira moo ati jira mee? Onoon ifa keessa ifa kan baanta. Ansiin hin argine si dukkana keessa jira. Akkamiin namni dukkana keessa ifa keessa gara dukkanaa deema. Maaltu dukkana jedhe? Islaamummaa dukkana jedhamoo kiristaanummaan ifaadha jedha? Isin ijoollee ifaati jedha. Mee ragaanaa kana ijoollee ifaa isin hin jenne feetu kiristaanummaan ifaadha. Warri kiristaanummaa keessa jiru ifaadha kan jedhu. Isin ifa biyya lafaati kan jedhu si fidu. Isiniin eenyu? Eenyuun jedhe Yesuus? Si moo barattoota isaati? Eenyu ifaan biyya lafaa sana? Hordoftoonni isaa barattoota isaa 12 hin jedheemi? Yaa. Caalaa miti ati dukkana keessa jirta. Anis hordoftoota isaa. Ati si miti barattootaan jedhe barattoonni isaa ifaadha. Biyya lafaa ibsan ati miti. Ati maal sirraa furan ifaa maal qabda? Jarri waan Yesuus barsiise barsiisanii. Lakka anis sama Yesuus barsiisen barsiisuu jira. Maal Yesuus naala ati waan Yesuus barsiise ati waan Phaawulos barsiise barsiista. Anaatu waan Yesuus barsiise barsiisa. Dhugaa. Waan Yesuus barsiise barsiisaan jiruan. Hin barsiistu wallahi hin barsiistu ati. Akkamiin? Akka jedhe Yesuus Kiristoos ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedhe. Ati Yesuus humaa gochuu hin danda'u jettee ni barsiista? Inni sababa jedheef qaba. Sababa bira jiru naayim sababa maaliif jedhee? Sababaan kun hatamu qabu maaliif jedhe? Ilaa Abu Muwaaz. Eenyu barsiisa amma asirratti daayireektii beeka inni tasgabbaa ber mirqaanaatiin deema lakkuma naason daqiiqaa takka ni mirqaana vooliin ab lama dimtsiitti dambara akka nama waldaa keessa lallabuu sanitti lallaban tiktook irraa. Waan jedhe barnoota Yesuus atiin barsiiftu ani barnoota Yesuus hin barsiisa ati ka Phaawulos barsiifta ani kan Yesuus hin barsiisa kamtu dhuga? Lamaanuu dhugaadha. Atis kan Yesuus barsiifta taanaan dhugaadha. Garuu ati kan Yesuus barsiisuu hin dandeessu. Maaliif Yesuus itti namantu waan ta'eef? Ani maaf itti namanne quraana kiyyattis wangeela kun wangeelatti illee Yesuus Kiristoos ani ergamaadha jedhe. Quraana kiyyaas ergamaadha naan jedhe. Maaliif itti namanne quraana kiyyaatu itti amana nabiyyoota hundatti amane naan jedhe dirqama na godhe Phaawulos waan hin ta'in. Ati Phaawulos immoo barsiisaan kan kee caalaa koo Phaawulos immoo Yesuus. Yesuus. Akkana. Phaawulosoo maal keeti? Phaawulos. Himi deebis akkuma Yesuus deebiste kallattiin deebisanitti itti yaadin. Yesuus anoo garaa anoo barsiisaadha Yesuus barsiisaa jedhaniin barsiisa kan jedhamee jira garraamidha anoo anarraa baraa jedha. Waliigallee gooftaasi barsiisaallee naan jettan jedhe Yesuus